Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna aan ejersa abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa booji'amtoota waraana murna faashistii PP'f barnoota kennuun gara maatii isaanitti deebisuu ibse. Gootichi abdii saba cunqurfamaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa booji'amtoota waraana murna bilxiginnaaf barnoota kennuun gara maatii isaanitti nagaadhaan deebisuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira. Turtii darbe keessatti qabiinsa barbaachisu gochuufin waraana bilisummaa Oromoon waraana lola irratti hoji'ee tureef akkaataa seera idila addunyaa waliigaltee Jenevaan barnoota isaaniif barbaachisu kennuufin gara maatii isaanitti galchee jira jechuun beeksisee jira. Booji'amtoonni kunneen heddoominaan fedhii isaaniin ala afaan qawween dirqisiifamuun gariin barnootarraa daldala qonnarraa fi sanuu maatii jiraachisan irraa gara mooraa waraana impaayiratti geeffamus ibsanii jiru. Ijoollee guddisan irraa qabamuun akka gabroonfataa tajaajilanii fi dhiiga isaaniin impaayera akka tiksan taasifamanis dubbiin faallaa ta'uun harkuma warra isaan akka balleessaniif itti leenjisan waraana bilisummaa Oromoo qabuun waraanni bilisummaa Oromoos barnoota gahaa isaaniif kennuun galchee jira. Dirqamaan garas geeffamuu irra deddeebin kan himan booji'amtoonni kunneen dabni mooricha keessatti uummata Oromoo irratti qindaa'uu fi waraana bilisummaa Oromoo akka balleessaniif taasifamu salphaa akka hin taane himanii jiru. Lolli murna bilxiginnaa soba ta'uu booji'amnee kunuunsa nuuf taasifamerraa baruu dandeenyeerra kan jedhan booji'amtoonni ijoolleen Oromoo osoo hin beekinis ta'uu dirqamaan mooraa waraana impaayiratti Itoophiyaa keessa jirtan dubbiin akka bilxiginnaan jibba waraana bilisummaa Oromoof qabuun olola osoo hin taane faallaa sanaa waan ta'eef yeroodhaan gara falma haqaatti makamaa jechuun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Guutuu Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola irratti waraana PP hedduu booji'uun qabiinsa barbaachisaa kennuufin gara maatii isaanitti galchaa jiraachuun haqa mul'ataa fi nutis irra deddeebin isiniif gabaasaa turre ta'uun kan yaadatamudha. Waashingiteen haleellaa Iraaniin loltoonni isii ajjeeffamuu ifatti amante. Ba'aa giddu galeessaa keessatti waldhabdeen waraana cimaa dhufee hordofuun ministeerri ittisa Ameerikaa Peentaagoon haleellaa Iraan buufata isaa Joordaan irratti raawwatteen lubbuun loltoota lama darbuu isaanii hime. Ibsa ariifachiisaa baaseen ajajni giddu galeessaa Ameerikaa seentikoom haleellaa misaayila baalaastikii guddaa fi diroonii nama maleessa waraana Iraan raawwatteen loltoonni lama battalumatti ajjeeffamuu isaanii akkasumas loltuun biraa dhabamuu fi barbaadamaa akka jiru mirkaneessee jira. Ameerikaan miidhaa humna nama guddaa irra ga'ee ifa gochuu irratti kan harkifatte yoo ta'u, ministeerri ittisaa eenyummaa loltoota kana ibsuudhaaf maatii namoota du'anii irra beeksisa ofii isaa erga argateen booda akka ta'e ibsee jira. Sababa haleellatiin loltoonni Ameerikaa biroo 4 haleellaa kanaan madaa'an dhaabbilee yaala Joordaan keessatti yaala hatattamaa fudhataa akka jiran ibsuun wayitumaa loltoonni kun yaalarras gadhiifamanii akka jiran ibsichi ibsee jira. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa ibsa kenneen haleellan buufata waraanaa keenya Joordaan irratti raawwatame hamaa ture. Du'a gootota keenya 2 fi 1 dhabuun ni gaddina jedhee jira. Haleellaa olaantummaa waraana Ameerikaa mormee kun kan raawwatame erga torban darbee yeroof dhukaasa dhaabuun Ameerikaan jiddu galeessa godhattee kufee booda ta'us beekamee jira. Biyyoonni lamaan erga waliigalteen kun kufee guyyoota torba darban keessa haleellaa qilleensaa wal jijjiiran kan turan yoo ta'u, Ameerikaan haleellaa qilleensaa tarsiimoo Iraan irratti gaggeessitee jirti. Iraan gama isiitiin haleellan isiin buufata waraana Ameerikaa Joordaan Atiraak irratti raawwatte haleellaa Ameerikaan raawwatte haloo ba'uuf akka ta'e ibsiteeti jirti. Kanaadaan yaada gamtaa mootummootaa haala faallessuun namoota dhiheenya kanam Koongoo turan biyya akka hin seenne yeroof dhorkuun beekame. Mootummaan Kanaadaa tatamsa'ina vaayirasii Iboolaa ittisuuf tarkaanfii haaraa fi yeroof daangaa irratti fudhateen lammiileen biyya alaa kamiyyuu kanneen guyyoota 21 darban keessatti Koongoo turan Kanaadaa akka hin seenne dhorkuuf akka jiru dilbata kaleessaa beeksisee jira. Dhorki kun gorsa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ittisa imalaa fi daldala biyya Koongoo irratti taasifamu mormuu waliin wal faalleessa. Koongoon yeroo ammaa kanatti tatamsa'a Iboolaa bal'aa muddate to'achuuf tattaaffirra jirti. Dhaabbatni fayyaa gamtaa mootummootaa kun akka jedhetti dhorkaan imala seenaa gadhee fi loogii uumuun weeraricha to'achuuf hojii jiru caalatti rakkisaa taasisa jedhee jira.
Mormii isaa kanaan dhaabbatni fayyaa addunyaa ji'a darbe ibsa baaseen namoonni naannolee weerarichi muddate keessatti dhufanii fi hawaasni Afrikaa shakkiif saaxilamaniiru jedheera. Dabalataan tatamsa inni iboolaa sabummaa yookaan gosa irratti hundaa'e kan murtaa'u miti jedhe. Akka tilmaama dhaabbatichaatti tatamsa inni weerara iboolaa Koongoo gara idila addunyaatti babal'achuu danda'u gadi aanadhas jedhamee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.